كفوني أكم جرتو خبجمتوتا داوتوتا أورميا ميديا نيتورك أدو إجو ساخنا فقامنا مشان تيما أنا إما أمري إجو خيني جل قباتين قويا خليسا جتشونيس فلبانا ديدمي سقل برقمنا ما في ديدمي توكو مقالا أدامات كان أرقمو من أفتا دابلي سما هيو حسين هم نوتا تكامورنا بالتقناتين سامسامون هيمامي قامون بالتقنا بوليسي أورميا وجين تاون أبا بلسما حسين حاج علي أبوليس سيشي عبد الرزاق حسين مامي لمنچا أورميا أمان جامو في إنما مكان إساهن إيرامين توكو قبني هداني آكا جران مسين سماتي أورميا ميديا نيتوركتي إيميجرا hidhamtoota kanneen keessaa abbaan Oromiyaa Amaan Fulbaana 29 bara 2021 halkan keessa lubbuun kan dabarte yoo ta'u ilma isaanii Oromiyaa akka boo'ichaa fi awwaalcha abbaa isaanii irratti hin hirmaanne poolisiin ugguramee jira. Ijoo keenya itti aanuun irreechi irree fi mallattoo sabboonummaa Oromoo guyyaa galata waaqaati. Guyyaa uummanni Oromoo malkaa fi tulluu irratti bahuun araara, dhiifama, hawwii fi milkii gaarii, nageenyaa fi tokkummaa ittiin ibsuudha. Feestivaala miidhagaa fi sabboonummaa Oromoo kan sabaa fi sablammoota dabalatee uummanni Oromoo kallattii afraniin irratti hirmaatu kana daawwachuuf addunyaan ija ishee gara hora Finfinnee fi Harsadiitti deebiftee hawwiin eegaa jirti. Sanbannii fi dilbanni fuula dura keenya jiru guyyaa ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi Harsadii wal duraa duubaan itti kabajamuu fi simboon sabboonummaa Oromoo ol ka'ee itti mul'atudha jedhamuun hawwiin eegamaati jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee keessatti waraanni ergama bilxiginnaa fudhachuun daangaa naannoo Affaariin qaxxaamuranii dhukaasa banuun gaaga'ama lubbuu dhaqqabsiisanii jiru. Guyyaa kaleessaa Fulbaana 29 bara 2021 aanaa baatee Gandawaayyoo Fallaanaa jedhamuun beekamutti hidhattoonni kunneen daangaa cabsanii seenuun hawaasa nagaa irratti dhukaasa bananiin nama maqaan isaa Hussein Ahmad Muhammad jedhamu ajjeesuu jiraattota garasii gidduu kanneen OMN dubbisee himanii jiru. Murni aangoo humnaan dhuunfatee of harkaa qabu uummata Oromoo fi saboota biroo waliin dhahuuf tooftaa kana baafatee karaa kanaan galmaan gahuuf gocha kana fakkaatu nurratti raawwataa jira jechuun komataa jiru jiraattonni godina Walloo. Ijoo keenya xumuraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa Maartiin Griffiths kaleessa akka madda oduu Rooyitersitti himanitti Tigraay keessatti beelli cimuu akka hin oolle dubbatanii jiru. Konkolaattonni gargaarsa fe'anii Tigraay seenan erga danqabanii ji'a 3 ta'uu isaa kan himan Maartiin beelichi waan namaan uumame waan ta'eef kan fala argachuu danda'u tarkaanfii mootummaan fudhatuuni jedhanii jiru. Bakka namoonni 400 ol haala beelaa keessa jiranitti gargaarsi seenuu danda'e dhibbeentaa 10 qofa akka ta'e kan dubbatan itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa kun konkolaattootaan fe'iinsa gargaarsaa hedduun Tigraayin seenanii waan hin deebineef rakkoon konkolaataa akka jiru himanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kan nu fakkaata babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama xiyyaa nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afanii waliin turtii gaarii. 21 magaalaa Adaamaatti kan argamu manni uffata aadaa bilisummaa hayyuu Huseen humnoota tikaa murna bilxiginnaatiin saamsamuun himame. Qaamoonni bilxiginnaa poolisii Oromiyaa wajjin ta'uun abbaa bilisummaa Huseen Haaji Aliyyi obboleessa ishee Abdurrazzaaq Huseen maamila manichaa Oromiyaa Amaan jedhamuu fi nama maqaan isaa hin eeramin tokko qabanii hidhanii akka jiran miseensi maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Hidhamtoota kanneen keessaa abbaan Oromiyaa Amaan Fulbaana 29 bara 2021 halkan keessa lubbuun kan dabarte yoo ta'u ilma isaanii Oromiyaa akka boo'ichaa fi awwaalcha abbaa isaanii irratti hin hirmaanne poolisiin ugguramee jira.
Ijoo keenya itti aanuun irreechi irree fi mallattoo sabboonummaa Oromoo guyyaa galata waaqaati. Guyyaa uummanni Oromoo malkaa fi tulluu irratti bahuun araara, dhiifama, hawwii fi milkii gaarii, nageenyaa fi tokkummaa ittiin ibsudha. Feestivaala miidhagaa fi sabboonummaa Oromoo kan sabaa fi sablammoota dabalatee uummanni Oromoo kallattii afraniin irratti hirmaatu kana daawwachuuf addunyaan ija ishee gara hora Finfinnee fi Harsadiitti deebiftee hawwiin eegaa jirti. Sanbannii fi dilbanni fuula dura keenya jiru guyyaa ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi Harsadii wal duraa duubaan itti kabajamuu fi simboon sabboonummaa Oromoo ol ka'ee itti mul'atudha jedhamuun hawwiin eegamaati jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee keessatti waraanni ergama bilxiginnaa fudhachuun daangaa naannoo Affaariin qaxxaamuranii dhukaasa banuun gaaga'ama lubbuu dhaqqabsiisanii jiru. Guyyaa kaleessaa fulbaana 29 bara 2021 aanaa baatee ganda waayyoo fallaanaa jedhamuun beekamutti hidhattoonni kunneen daangaa cabsanii seenuun hawaasa nagaa irratti dhukaasa bananiin nama maqaan isaa Hussein Ahmad Muhammad jedhamu ajjeesuu jiraattota garasii gidduu kanneen OMN dubbisee himanii jiru. Murni aangoo humnaan dhuunfatee of harkaa qabu uummata Oromoo fi saboota biroo waliin dhahuuf tooftaa kana baafatee karaa kanaan galmaan gahuuf gocha kana fakkaatu nurratti raawwataa jira jechuun komataa jiru jiraattonni godina Walloo. Ijoo keenya xumuraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa Maartiin Griffiths kaleessa akka madda oduu Rooyitersitti himanitti Tigraay keessatti beelli cimuu akka hin oolle dubbatanii jiru. Konkolaattonni gargaarsa fe'anii Tigraay seenan erga danqamanii ji'a 3 ta'uu isaa kan himan Maartiin beelichi waan namaan uumame waan ta'eef kan fala argachuu danda'u tarkaanfii mootummaan fudhatuuni jedhanii jiru. Bakka namoonni 400,000 ol haala beelaa keessa jiranitti gargaarsi seenuu danda'e dhibbeentaa 10 qofa akka ta'e kan dubbatan itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa kun konkolaattota fe'iinsa gargaarsaa hedduun Tigraayin seenanii jiru. Ijoo keenya jalqabaatiin guyyaa kaleessaa jechuunis fulbaana 29 bara 2021 magaalaa Adaamaatti kan argamu manni uffata aadaa bilisummaa Hayyuu Hussein humnoota tikaa murna bilxiginnaatiin saamsamuun himame. Qaamonni bilxiginnaa poolisii Oromiyaa wajjin ta'uun abbaa bilisummaa Hussein Haaji Aliyyi obboleessa ishee Abdurazaaq Hussein maamila manichaa Oromiyaa Amaan jedhamuu fi nama maqaan isaa hin eeramin tokko qabanii hidhanii akka jiran miseensi maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himee jira. Hidhamtoota kanneen keessaa abbaan Oromiyaa Amaan fulbaana 29 bara 2021 halkan keessa lubbuun kan dabarte yoo ta'u ilma isaanii Oromiyaa akka bo'ichaa fi awwaalcha abbaa isaanii irratti hin hirmaanne poolisiin ugguramee jira. Ijoo keenya itti aanuun irreechi irree fi mallattoo sabboonummaa Oromoo guyyaa galata waaqaati. Guyyaa uummanni Oromoo malkaa fi tulluu irratti bahuun araara, dhiifama, hawwii fi milkii gaarii, nageenyaa fi tokkummaa ittiin ibsudha. Feestivaala miidhagaa fi sabboonummaa Oromoo kan sabaa fi sablammoota dabalatee uummanni Oromoo kallattii afraniin irratti hirmaatu kana daawwachuuf addunyaan ija ishee gara hora Finfinnee fi Harsadiitti deebiftee hawwiin eegaa jirti. Sanbannii fi dilbanni fuula dura keenya jiru guyyaa ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi Harsadii wal duraa duubaan itti kabajamuu fi simboon sabboonummaa Oromoo ol ka'ee itti mul'atudha jedhamuun hawwiin eegamaati jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee keessatti waraanni ergama bilxiginnaa fudhachuun daangaa naannoo Affaariin qaxxaamuranii dhukaasa banuun gaaga'ama lubbuu dhaqqabsiisanii jiru. Guyyaa kaleessaa fulbaana 29 bara 2021 aanaa baatee ganda waayyoo fallaanaa jedhamuun beekamutti hidhattoonni kunneen daangaa cabsanii seenuun hawaasa nagaa irratti dhukaasa bananiin nama maqaan isaa Hussein Ahmad Muhammad jedhamu ajjeesuu
jiraattota garasii gidduu kanneen OMN dubbisee himanii jiru. Murni aangoo humnaan dhuunfatee of harkaa qabu uummata Oromoo fi saboota biroo waliin dhahuuf tooftaa kana baafatee karaa kanaan galmaan gahuuf gocha kana fakkaatu nurratti raawwataa jira jechuun komataa jiru jiraattonni godina Walloo. Ijoo keenya xumuraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa Maartin Griffiths kaleessa akka madda oduu Rooyitersitti himanitti Tigraay keessatti beelli cimuu akka hin oolle dubbatanii jiru. Konkolaattonni gargaarsa fe'anii Tigraay seenan erga danqamanii ji'a 3 ta'uu isaa kan himan Maartin beelichi waan namaan uumame waan ta'eef kan fala argachuu danda'u tarkaanfii mootummaan fudhatuun jedhanii jiru. Bakka namoonni 400,000 ol haala beelaa keessa jiranitti gargaarsi seenuu danda'e dhibbeentaa 10 qofa akka ta'e kan dubbatan itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa kun konkolaattootaan fe'iinsa gargaarsaa hedduun Tigraayin seenanii waan hin deebineef rakkoon konkolaataa akka jiru himanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama xiyyaa nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afanii waliin turtii gaarii.